waan baay'eedhaaf hin miti. Ijoollees haa ta'u, guddaas haa ta'u, xiqqaa keenyaas haa ta'u. Obsa kennu inni Oromoodhaa qabu, uummanni Oromoodhaa qabu, namnummaa qabu hin jiru. Inni argamu addunyaa irratti. Obsa maalii hojjette? Gubbaarra waan hin gaan danda'u. Hanga dandeettii xiyyaa waan ta'e isiniif hin hima. Obsa keenya. Aannan elmanii itichanii raasanii eega raafame booda aannan akkam akka ta'u dhadhaafa. Dhadhaa sana isa dhaqa mataarra ta'a. Bilisummaa teenya garuu nutis qabsoo teenya hin dhiisnu itti dhumna. Gubbaarratti baana. Hanga injifannuu gadi teenyu. Hundee buqqisuu qabna. Hundee buqqisuun nuti qaama nageenyaa qofaanii miti. Hundi keenya waliin taane malee, yoo isin wajjin taane malee, haala qofti nama waan godhuu danda'u. Qaamni nageenyaa keenya bichaan. Nutis abbaan malee qaqqabachuu hin dandeenyu. Ni sodaannu. Wayyaanee yoo meeshaa qabaatte nuti garuu hawaasa qabna.